Asham akkam baga nagaadhaan dhuftan. Egaa kabajamoo hordoftoota viidiyoo kanaa viidiyoo namoonni qindeessitan hundi keessan viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaala waan baay'ee irraa barattu. Yeroo baay'ee viidiyoo miidiyaa adda addaa irratti kan argitan jalqaba irratti viidiyoo seensaa yookiin intro kan jedhamu qaba. Viidiyoo gabaabduu jalqaba irratti argamtu jechuudha. Xumura irratti immoo xumura irratti goodbye kan jettu yookiin nagaa ta'a kan jettu viidiyoo xumuraa qaba. Isheen immoo outro jedhamti. Ishee san haala nama dinqisiisuun appilikeeshinii isiniif hojjettu isiniif qindeessitu kan water maarkii hin qabne isiniif qabadee dhufee isin jira. Liinkii armaan olii tuqaatii daawunlood godhadhaa. Fakkeenyaaf haala isheen itti hojjettu viidiyoo itti aanu kana ilaala.